Eeyyee obboleessa koo jaallatamaaf kabajamaa faarfataa Dastaan Sarmu bakka jirtutti ergaan koo kun si haa dhaqqabu. Warri itti sixxan yookiin warri peejii isaa wajjin wal dubbistanii sheer godhaa biraan naa ga'a. Haadhoo koo namni ni lallabus inni faarfatus kamiyyuu yaada Waaqayyoo keessa jiru na dabalatee. Kanaaf faarfannaa Waaqayyoo bar tokko sitti kennee hagaarra sammuu koo kan nyaatu kana riimiiksi nu godhe yookiin immoo irra deebi'ee akka dhaggeeffatamuuf mala nu mali. Dhugaa innis akkas jedha. Lallabaa faarfataa lubabbaa wangeelaa guddaadha maqaan keenya. Gaaruu toof ilaallee nuti maal fakkaannaa beeknaa seenaa keenya. Warri Waaqa hin beekne nutti quubaa qabu nun wal mufatanii. Nun sababeeffachuun Waaqayyoon kanniisanii lakkoofsan qabanii. Sassatummaa keetiif wanta borraama'u osoo walitti hartu. Dhugaa wangeelarraa lafa keessee osoo buddeenaan geeddartu. Yesus yoo dhufe jireenyaatti irratta har'allee ba'eessa. Risifoon keetti du'i dhugaa irratti ba'isooba keessa. Dhugaadhaan baasii akka Paawuloosii. Dhugaadhaan baasii akka Istifaanosii. Dhugaadhaan baasii akka loltuu gooftaa. Dhugaadhaan baasii maalii waliin nooftaa.